Akkam jirtan ijoollee? Nagaa keessanii? Kuni chaanaal ijoolleeti. Chaanaala kana subscribe go'aa. Oduu durii fi faarfannaa adda addaa ni argattu. Har'a oduu durii mootii gamnicha jedhu tokko isinii fideera. Obsaan na caqasaa. Bara durii mootiin gamnaa fi jaallatamaa ta'e tokko maanguddoo biyya isaa waamee, yaa maanguddoo biyya kootii, akkuma beektan ani ilma aangoo koo dhaalfachiisuuf hin qabu. Haa ta'u malee ilmaan keessan ilmaan koo akka ta'an isinuu beektu. Amma ani yeroon aangoo koo isaanii dabarsee kennu gaheera. Kanaaf naannoo keessanii dargaggoota ciccimoo ta'an filadhaatii naaf ergaa. Anoo dargaggeessa aangoo koo dhaalfachiisu filadheen isinii moosisa jedheen. Maanguddoonni kunniin akkuma jedhaman gara naannoo isaanii deemanii dargaggoo ciccimoo filatanii gara mootiitti ergan. Mootiin gamna ta'e kunis dargaggoota gara masaraa isaatti dhufan kanniin walitti qabee, yaa ilmaan koo, yeroon kun yeroo ani gara bakka dhugaatti itti adeemudha. Garuu deemuu kootiin dura isin keessaa nama tokko filadhee moosisuun qaba. Kana waan ta'eef hojii manaa tokko isiniifan kenna jedheenii dargaggoota achitti qabaman hundaaf ija yookiin sanyii biqiltuu tokko tokko kenneefi, asii akkuma gara mana keessanitti galtan sanyii kana dhaabaatii baatii 3 booda biqiltuu isaa maanguddoota waliin fidaa kottaa. Masaraa kana keessatti waliin dhaabna. Namni hojii manaa kana sirriitti hojjete biqiltuu shaggaa fide aangoo koo ni dhaala jedheenii dargaggoota sana gaggeesse. Baatii 3 booda dargaggeessa tokkoon ala isaan hundumtuu biqiltuu gaggaarii qabatanii gara masaraa mootichaatti maanguddoota waliin dhufan. Mootichis, biqiltuu qabattanii dhuftan fidaa, miila koo jala kaa'aa jedhee ajaja dabarse. Yeroo kana dargaggoonni biqiltoota qabatanii dhufan hundinuu biqiltuu isaanii miila mootichaa jala kaayan. Dhumarrattis dargaggeessi sanyii marguu fi didee sunii gara mootitti siqee, yaa mootii, sanyiin isin naaf kennitanii kunoo qodaa kana keessattan dhaabe, hanga har'aattis bishaan obaasaa kunuunsaan ture, garuu naaf marguu dide jedheen. Mootichis, yaa namoota biyya kootii, maanguddoo fi dargaggoonni asitti argamtan hundinuu kana beekaa. Har'a nama aangoo koo dhaalu argadhee jira. Dargaggoon sanyiin marguu fi dide kuni aangoo koo dhaalee jira jedhee. Namoonni masaraa keessa jiran hundumtuu wal ilaalaa, akkamitti kuni ta'a? Akkamitti jedhanii wal gaafachuu jalqaban. Jaarsi tokkos xiqqoo siqee, namni sanyiin kennamee fi kunuunsee biqilchuu dadhabe akkamitti mootii ta'a? Akkamitti biyya bulchuu danda'a? jechuun mooticha gaafatan. Mootichis, yaa ummata koo, al tokko na caqasaa. Baatii 3 dura ani dargaggoota kanneen hundaaf sanyii marguu hin dandeenye kan affeelame kenneefin ture. Gurbaa kanaan ala isaan hafan hundinuu haqa jirtu waliin falmuu waan hin dandeenyeef sanyii biraa biqilchanii dhufan. Dargaggeessi kun garuu utuu hin sodaatin sanyii ani kenneef sanaan deebi'ee dhufe. Kanaaf dargaggeessi kun nama haqaa ta'ee argameera waan ta'eef aangoon koo isaaf mala jedhanii gurbaa sana moosisan. Namoonni fi dargaggoonni achitti argaman hundinuu kaan qaana'anii, jaarsoliinis gammadanii gara mana isaaniitti deebi'anii jedhama. Ijoollee, mee oduu durii kanarraa maal barattan? Mee deebii keessan maatii keessan waliin irratti mari'adhaa. Yeroo gaarii. Gaaf biraa oduu durii bareedaa kan biraatiin haga walitti deebinutti nagaatti.